Okay. Ama dhugaa jechuudha. Na Sheekha Roobee ani isaan miidhuuf jibbaaf waan jenneen isaanis hordoftoonni isaanis uummanni Oromollee waan beekamu. Ani nama sheekaa kamuu Sheekha Roobeetiin nama saba kiyyan ta'inuu nama diin rabbii qomaa qabu ani akka baalageetitti dhuguma waa balleessa. Garuu nama diin rabbii qomaa qabu kabaja qaba. Kana namni sheekaa hunduu hin beekan. Si galame. Meediyaan kan Facebook kanatti irratti barreessaa oolan waa takka nu badhuyyuu asoo asii waa lolaa jiru yoo nama sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan. Geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan. Durumarraa jechuudha. Sheekha Roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne. Sheekha Roobee durumarraa jaaladha. Baay'ee jaaladha. Warroonni akka waan Sheekha Roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira laga gamaaf waa jedhanitti fudhatan sun dogoggora rabbi sin haa qajeelchu. Ani bakkeen Sheekha Roobee itti na butte bakke 1880 sanii wal seenne malee an Sheekha Roobee galtii kiyyar seenii nama 1000 irratti saayidamii afur naa kennanii beekan. Hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa qabbuuse beeku osoo deebiitti hin deebisin. Attaa godhaniitumaan aslii rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan. Waa takka ittiin dubbanne nama rabbiif jecha si jibbe anillee rabbiif jecha si jibbe jechuun jedhee deebi'uu hin danda'u osoo nama ajanda barbaadu taate. Anumaan waa balleessee jedhee dhiise. Biloo goonee jedhan. Fooloo narraa kaafatan. Bakka nama sheekati miidiyaa kana hubannoon qabanii fooloo kaafatuma kana biloo waan biloo kuna godhan seeyanii hin as tokko jedhee dhiise ansila sarchi godhee gizee san gizee isaan akkas jedhan nama agarsiisuu hin danda'a. Isinii galee miti. Wallaahi dogoggora meeqa yeroo isaan irratti godhan meeqa waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmii qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan. Gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan. Hin dhiisan kunoo isaan kana. Ittiin buune Sheekha Roobee wallaahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan. Koomentii kana jalaa sodaattu hunda naan jedhanii isaan nama 1000 dhufanii sa'aa 24 sii kenne naan jedhanii sa'a masa 24 san booda waan rabbi na qoroo eeggadha malee sheeka nagaa waan badhaadhu ofirraa qabbuusee beekunoo isaan kana. Ani nama sheekaa hin obsaaf itti bu'ullee hin barbaadan. Dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka bu'oota ummataa seenuun oolanii. Haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jedhanaan keessa kiyya ka rabbiin ni argu. Mastawaa dhumaan yoo dura qaban nu bakka bu'anii deemanii. Dr. Abiyyi soddaan kiyyaayyuu bashaasha bakka bu'ee filatamee 4 kiiloo seene bammiloo ansaarno. Sheeka wallaahi ka rabbiin natti argu waan saniif malee ani osoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naan loltanii beeytan gastirna seentanii natti caffartanii beeytan itti dubbadheen beeku. Personal attack namni yoo na gore hin dubbadhan. Nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti gorfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan. Wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti. An kaleessa gizee isin nama 1000 irratti loltan asii Nasriifaa warra Dubaay miira keessa isaa ture. Mee isin dhuguma Sheekha Roobee yoo jaalattan warra isin Sheekha Roobee yoo jaalattan Burji Khaliifaa gubbaa baasaan agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isinii akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallaahi maaliif isinumarraa baranne nama sharriisitti oole kayrii yaadi fi jira isinumarraa dhageenne nu qara'ullee baannu isinii galee miti. Akkasii homa sansanii afooyinaallee karaa kanaan qulqulluma na hubattanii fi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakkema isin osoo quban qabaatiin 1880 ta'e wanni namni haga Finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira. Namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira. 4 kiilootti ol dhiibna. Adhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata. Hadiisni isaan irra himan kun da'iifaa waan jedhu 1880 santu waliin nu fide hammeenya biraa isiniin